Odeessa keenya itti aanutti ceenee jirra. Waldaan abukaattota idila addunyaa hawaasa Oromoo biyya Neezerlaand waliin ta'uun aangawoota mootummaa olaanoo Itoophiyaa mana murtii yakkaa idila addunyaatti himatan. Hawaasa Oromoo magaalittii har'a magaala Zaheegitti hiriira ba'anii turan. Eeyyannoo isaanis imeeliin dhaabbatichaaf galchuu hawaasa kana ka qindeessan obbo Gizaachoo Sobboksaa BBC'tti himaniiru. Yakki ittiin himatan maali jennee dura gaafanne. Waliigalatti yakka gosa sadiitiin himanne. Gosti sadan keessaa inni dura crimes against humanity yookaan yakka dhala namaa irratti raawwatu kan jedhu kana. Kan lammataa yakka waraanaati. Bakkee riphee lolaan jirutti uummata naannoo sana irratti yakka waraanaatu raawwatamaa jira. Yakkoota kanas tokko lama jennee aga qabxii 3-4tti ragaadhaan deeggarree galchinee jirra. Kan sadaffaa yakka boordarii Itoophiyaa ala mootummaa aangawoonni mootummaa Itoophiyaa fudhatan. Qaamni isin himattan kun eenyu fa'aadha? Ammatti ragaalee keenya baasnee saaxiluudhaaf qophii miti. Garuu kan sagaleen viidiyoon yeroo isaan yakka uummata keenya irratti ajajan yakka dhala namaa fi yakka waraanaa uummata keenya irratti ajajan nurka gahe muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed dhimma nageenya biyyattii kan hogganu obbo Dammallaash Gabra Mikaa'el nama akkas jedhamu fi aangawoota biroo gurguddoo dabalataa jechuudha. Aangawoota makalaakaa yookaan raayyaa ittisa biyyaa hogganan dabalate. Ayyeeb Itoophiyaa keessatti ofii haalli amma jiru aangawoota mootummaa olaanoo kana gosoota yakkaa sadan kanaanii himachuudhaaf ragaan gahaan jira. Fakkeenyaaf yakki waraanaa Itoophiyaa keessatti raawwachuusaa nu qofa otoo hin ta'in Amnesty International, Human Rights Watch bakka riphee lolaan jiru Wallaggatti Gujiitti yakkoonni akkasii raawwachuu isaanii dhaabbattoonni gurguddoon addunyaallee waan arganii. Uummanni keenya immoo guyyaa guyyaatti dararaan ajjeechaan qe'ee irraa buqqisuun uummata miliyoona 1.9 egaa biyya aangootti dhufe qe'ee isaarraa buqqa'e kun mataa isaatiin walitti dha'ame yakka mana murtii addunyaatti aangawaa tokko himachiisuu danda'u nam bulchaa yakkoota kana keessatti qooda fudhatee himachiisuu danda'u practically waan raawwatamee jiruu fi amanuu qofa otoo hin ta'in dhugaan lafa jiru kana waan deeggaruuf jechaadha gara kanatti kan deemu. Manni murtee kun jurisdictionii qaba. Jurisdictioniin isaa warra Room Istaatu mallatteessanii. Haa ta'u malee warra jurisdictionii isaanii ala ta'es karaan itti ilaalan ni jira. Tokko yoo yakkoonni kun naannoo ollaa biyyoota ollaa jurisdictionii sana keessa jiru keessattis harka dheereffatee ni raawwata yoo ta'e tokko karaa saraan ni ilaalu. Kan lammataa ammoo yakkoonni Room Istaatu keessatti dalagaman warra mallatteessee warra waan kana raatifaayi godhe haa ta'u biyya raatifaayi hin goone keessattis yoo raawwate yakkoonni kun yakka Room Istaatu keessatti listed ta'an yoo ta'e ilaaluuf mirga ni qabaatu jechuudha.